ترى وابو بتونا تولان غندن مرتي الله اكبر اكس يما تقالي عارف أنت يديوا وين بتجرا قالوا غندن abdi dulu gandaan antu kayak abalu akkana goote nanje akkam mira keessa galee dubbadhu ammallee kana godhu jiru isen gandaan antu kayak kami ani wanni dubbadhe siimuu irra deebi'ee makiinaadha dhageela makiinaadha Ibro Ibsaati binna jaan artisti Ibro Ibsaati yaada bareeda kun akka Oromoo waan jajjabeeffamuu qabu ammoo nan yaadadha maali yaadadhe ni beeytani makiinaa Ustaaz Ibsaa kajoolleen tanya biyya Saudi Arabiyaa jiraattu isaa bitte takka makiinaan sun booddee isii akka isiin itti aanteen beeku makiinaan sun osoo galiin haftee xiqqoo rabbiillee nama laala fakkaataa anyway ibsaanis milkaa'u Ibro Ibsaatis milkaa'u anaaf gammachuu akka hinaaffanna irraa laalina jecha kana qofaan dubbadheen bakka kana wani nan dubbadhe Garutu dubbadhu Ibro Ibsaatis abdi tara takka ifama dhaggeeffadha waa'ee makiinaa sanii amma namni caala beeku hin jiru akkaataa konkolaataa ishee taasifatte ta'an beeka ambigaaf san biyya san ture amma soosinitti misalanii qaanfattan biyya arabaatti makiinaa nama keessa hin jiraanne makiinaa bittee nama akka jechuun nama qoonqoo afaan keessa ka'ee afaan keessa nama fuudhe maaliifuu biyya galchuu hin danda'u bituu jaalaa galchuu ulfaata osoo galchuun salphaa taate silaa qaamni waan sana gadi sagalee ammallee san taananii kan shee ibsaa taanan afooshan maan takka lafaa kaatee ijoollee nam takka dubbatina deebisaa anaa kannaafi namni takka dubbatina dhaggeeffadha sittuma shee ibsaan shee amiin Ibroo dura riyaad dhufee ture warri si koomandoo walitti qabamee riyaala suudii 56,000 kenneefi ture gali jedhaniini shee ibsaadhaan edduma kana shee amiin Ibroo namni simatu yiraadhe Saudi Arabiyaa keessaan dhufa leencoo lataa arsii miti ka riyaal suudii 20 kenneef anuusi simadhaa gaasa leencoo lataan leencoo baati amma ka jedhee waa barreesse gaafa shee amiin Ibroo dhufe riyaala suudii 20 kenni leencoo lataa leencoo baati jechuudha inni arsii miti achirra waa dabalamee hojii warri jaarsoo waa makiinaa leencoo baati masi mootummaa taageeroo dhaggeeffadha akkasitti hima warri jaarsoo makiinaa bitee achi booda immoo afuusin dabaru wayii namoonni faan jirti nama waa hin geenne dabalu waa takka nu batin makiinaa bitan makiinaa bituu malee makiinaan tun hin galtii moo asitti taftii irraa hin beekan sini galee kasi Allahu akbar baaban shee amiin Ibroo makiinaan akka irraa kana bitamee gosa booda qarqarii galfatan achi booda qaamummaan konkolaataan fuunee warra sikkoomandootti kenninee warra sikkoomandoo galchuu dadhabe rakkoo ikoonomii dadhabamte moo mootummaa karaa dhufee makiinaan beezilaan galtu jedhee moo mee waan kana gaafadha yookaan qaamummaa waan san fuudhee waan san kenne jira yoo beekte himi murtii. yaada bareedaadha makiinaan sun isa qofaaf bitamte shee amiin Ibroo illee wajjii bitamteef wajjii bitamte ta shee amiin Ibroo galtee moo hin galle galtee jirti akkamii galte uummataa galcheef moo ifiif galfatan ta shee amiin Ibroo itti yaadameeti karoorri wayii itti qabamee bitame warra waan mucaan kun mucaa sikkoo mandooti moo mucaa sikkoo mandooti miti warra sikkoo mandooti akka sikkoo mandooti warra sikkoo mandoo ta'ee ijoolleen kun Ameerikaadha moo Yurooppii moo Kanaada moo eessa teessee bitte biyya Arabaa Saudi Arabiyaa keessa bara biyya Arabaati egaa makiinaa tana ijoollee harargee bitteef ijoolleen sikkoo mandoo taa'achi jirtu sun 50 kannaniif jettee dubbatte makiinaan sun riyaala 100 waliin bitamte 100 hin bitamne 72 moo meeqan bitamne okay anyway maallaqa sanirratti tokkoon keessan dubbatina warri sikkoo mandoo kaachi jiru suni egaa harargeen bitteef ustaazni kun wayi harargee qofa harargee bitee kanneefi akkam jechuudha akkana jechuun yoo akkas ta'e abbaan ifumaa fuudhee ifumaa sargii godhatee ifumaa galchuu qaba eegate maaliif gabbara nama gaafattan tokko farratti wanni nan jechuu barbaade lammaffaa yoo sikkoo mandoo fuutee galchiteef maal rakkoo qaba sheeyni kun sheeka nama hundaa makiinaa tana binnee bituu dadhabne dhee namni dubbata jira achi keessa warri waan gaafii sii qaba mallee chaalenjiin qophaa'ee moo qophaa'ine miidiyaa kanarratti aslii farraa eegalii namni hundi itti hirmaatee leenca guraan turre namarraa Ustaaz Ibsaan makiinaa galchina jaanii ijoolleen arsiise qophaa'ee jira eessa dhaqee wanni sun dhaggeeffadhu waan abdi gaafate abdiin dhaggeeffadhu makiinaa bitaniiti sikkoo mandoon badhaaniyaa fiddee dhufte yaa hararge waan silaa nuti godhuu qabnu gootani mata gonnu qabdani isinis bakka teenya buutanii tokko gootanii galatooma akkasima wallahi billahi sifi ta'u ana jira oguta ka sifi dana man sifi nama amma bilbila sifi dana dhaggeeffadhu dura dubbadhee fitadheeti yoo didde sifi dana amma amma no sigalchu nama afaan qabdee dubbatta wallahi billahi sanii miti garee san keessa nama sifi dana gaafa harargeen makiinaa bijaansi namni qaamni waan san godhe yoo danda'e eega bite maaliif nama yaamata tayyib
Oke, koy murtii geenu. namna waan sambitan muniira fa'a. Waan ati gaafatee jiru bitamti. Makiinaa sambitanii Abdi waan gaafatti aanaa sitti sana dhaggeeffadhu kan namatti kan inni akka makiinaa bitamte aanaa sitti maal dhaggeeffadhu. Gaaffii naan deebisintu jira chaalenjii qophaa'e maallayni asirra wali qoyi miidiyaatti namni fiddanii waan akkanaa binnaaf yookaan waan akkasii goonaaf jettanii miidiyaa gaffiddan tokko lamaa miti jechuu si fedheeti bara. Ustaaz Ibsaa wanni miira keessa galche maallayni maqaa isaatiin guurame sun ni nyaadhame. Si galeemi? As bahee warri si koomandoo yoo ibsaan ibsaan as bahee haa ibsaan as bahee haa dubbatu. Ibsaan akkamitti dubbata ulamaa ibar hayyuu bar. Murtii dhaabu. Murtii dhaabu. Maallayni nyaadhame abdii garbi bilisummaatiitu maallaqa galchaniiti. Galchuu gabaasaa kanneen jira maallayni ammoo makiinaan bin. Makiinaa bituu didee karatti hafnaani har'a booda galatoomaati maqaa kiyyaa waan takka naan godinaa tajettu dhaamsa dhaammate ustaanini waan kana sidaanii kan irraa baatanii natti tola. Baay'ee makiinaan sheemiin biroo galtee ofuu sheemiin warra makiinaan sarkaa qabsa. Murtii saba. Thank you. Suuraa kana kaas firraayi normal godhadhu. Okay. Footoo san kaasee. Oo. Makiinaan sheekamiin biroo sun tagaaf san galtee sheekamiin biroo bira jirti moo mootummaa fudhate? Eenyu kuma qaba? Mootummaan makiinaa sheemiin biroo akkamiin fudhatama? Sheemiin biroo mootummaa barmataan isaa akkamiin qaba? Sheemiin san dura makiinaa sadii gibbii afurfaa akka qabu hin beektu ati? Ayyeen naadagaa yoo makiinaan sun biyya geette wallahi anu gakki jibaadha mee nama gaafadha yookaan deemaa bilbila keessan gaafadha makiinaan gaafa ijoolleen warri jaarsuun galte kun gallee gaafadha. Yeroo dhagee wayii dhagee shaamii yoo fedhe akkam godhanii beektaa? Waan akkanarraa naasa'u baabaani namuma tokkoof kannee deema. Makiinaa duraanis sadii afur jijjiiratee deeman biyya keessatti. Gaangeen hin deemu obboleessa kiyya ulamaa'iin argeetii miti darasaan argee gaangeen hin deemtu obboleessoo maal haasoo jirtaati? Hayi kuni dhugaa jirtu fudhadhu kaa namni harree yaabbatee gaangee yaabbatee deemu hin jiru. Waan abbi dubbata irratti makiinaan feeta haa mootummaan haa fudhatuuf fedhu haa fudhatu. Kan makiinaa konkolaattuun galchuu dhorge mootummaadha achi booda mootummaan takka makiinaan meenzilaa biyya galtee hin beektu. San warri waan san beekta qaba san deema gaafadha. Asirratti waan jabaa akka waan makiinaa. Kulli haal sana amma sun keessaa yoo baatan irra natti tola jara keenya baa makiinaa jaaba makiinaa keessaa ammoo jaaba edda kan qarshii kafanaa isin geessan irratti deebi'a. Abdiin gaaffii gaafadha. Abdii ani fi ati tana dura teeksistii walii barreessinee ni beekna. Gaafuma normaal alatti aaran qabinaa deebisi. Karabbi si argu. Jechaan si tuqeen hin beeka miidiyaa kana koomantii si barreessee hin beeka. Fooloo waliin ni qabna tiktookaa fi feesbuukaan. Okay. Anaa kana duuba natti dhiyaattee nan beektu. Hammeenya namni naan jedhu kana niin qabaaf hin qabuuf iyyan beektu. Waan nam dubbate san irratti wanni sheekaa roobee dubbate suni ulama waan rabbii waahii rabbiin itti buuse dubbate moo. Ije akkamitti amanteeti maalirra dhaabbatteeti tara takkara lama viidiyoo narra wara. Okay. Ani ka deebii awwalaatiif sittillee aareen beeku sittillee mufadheen beeku. Eega sheekaa roobee us hin dubbatin siin jedhe achi booda yoo dubbattu bar isin akkana. Bar isin akkana jechuun suni hawaasa guutuu walitti qabdee dubbataa jirta. Sheekaa roobee qofattoo barbaaddeemtee maa fuuftee dhaamsin lambaadhaatti. Okay, dhagee. Isin jechuun akkamitti hawaasa walitti qabee isin hogguu jettu. Isin jechuun akkamitti beektaa dhagee. Amma warri asirra jirtan kun isin na dhagaya. Maaliin jeemaan? Nama hunda jechuudha. Asirra jiraami namni kun? Yaa. Hawaasni keenya argeedhaa kan lafa jiru miidiyaarra ni jira.